Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota caa miidiyaa neetworkii oduu galgala kanaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kan oduu kana isin dhageessu ana Feesal Jibriilii turtii gaarii nu waliin taasisaa isiniin jenna. Mormiin gabaa lagannaa marsaa afuraffaa haala gaariin cimee itti fufee jiraachuu qeerroon himan. Magaalaalee Oromiyaa keessatti mormiin lagannaa gabaa bifa fakkaataa ta'een cimee itti fufuun injifannoo addaa galmeessee jiraachuu dubbatan. Akkasuma warroota labsii qeerroo kana cabsan tarkaanfiin addaa irratti fudhatamaa jiraachuu dubbatan. Hiriira mormii qarreewwan qofaan guyyaa har'aa Dirree Dhawaa fi Adaamaa keessatti gaggeeffamee jira. Hiriira kana irratti dhaadannoo mootummaan nafxanyaa nurraa ka'u, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haa gad lakkifaman, gudeeddaan nurraa haa dhaabbatu jechuun mormii isaanii dhageessanii jiru. Dubbii xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo obbo Jawaar Mohaammed kaleessa dhaddacha irratti taasise irratti qabannee isiniif dhiyaannee jirra akka itti aanutti. Horii keenya guutuu kan nuti qabsoofneef haqaa fi fira qabsoo keenyaatiin abbootiin murtii abdii boriitaan honoo arginee jirra. Wanti kun garuu hamma gandaa fi aanaatti deemuu qaba. Abbootiin alangaa dhiibbaa mootummaa isaanirra jiru ni hubanna. Isin garuu ogummaa keessanii fi dhugaadhaaf amanamoo ta'a. Dhiibbaa siyaasaatirraa bilisa ta'atii hojjedha. Poolisoonni asitti eegumsa nuu godhaa jirtan kabajaa fi eegumsa nuu gootaniif hedduu galatooma. Eegumsa kana garuu namoota akka keenyaa beekamtii qabaniif qofa ta'uu hin qabu. Warra mana hidhaa Oromiyaa guutuu keessa jiraniif eegumsii fi kabajaa kennamuufii qaba. Hin ajjeesinaa. Hin reebina. Nuti hidhamtoota siyaasaati. Kan nuti hidhamne garaagarummaa warra aangoo mootummaa qaban wajjin qabnuuni. Namoota hidhuu, ajjeesuu fi biyya akka baqatan gochaa biyyi nagaan itti fuftee hin jiraattu. Biyyoonni baay'een haala kanaan diigamanii jiru. Nuti kan hidhamne mirga Oromoo hin gurgurru waan jenneefidha. Oromoo hidhuudhaan jijjiiramne hin dhufu. Namoonni kumaatamaan dhibbaan kan biyya keenyatti baqachaa jiran sababni isaa hidhaa fi ajjechaa as jiru irraa ka'eeti. Mucaa keenya Hacaaluu ajjeesanii hooggantoota hidhanii dubartoota keenya gudeedaa fi ajjeesaa biyya kana diigaa jirtan isin warra mootummaati. Mootummaan ni dhufaa ni dabra. Biyyi kun garuu akka itti fufu yoo barbaadame haqa kabachiisa. Haqa aangawoota mootummaatiin oli. Wallabdeen naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti cimee dhufuun diigumsa biyyaa irratti sodaa uumaa jiraachuun beekame. Gabaasa dabalataatiif akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Wallabdeen naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu jirus caalaa cimaa kan dhufe erga naannoon Tigraay filannoo sadarkaa naannootti gaggeessuuf ejjennoo isaa beeksise keessatti. Filannoo roobii dhufu gaggeeffamu kunis adeemsa mootummaa federaalaatiin ala tarkaanfachuu naannichaa kan agarsiisedha. Haalli siyaasaa biyyattii yeroodhaa gara yerootti badaa dhufuunis sababii ajjecha Hacaaluutiin wal qabatee hokkora uumameen ammoo namoonni 9,000 hidhamuun himamee jira. Kanaanis wal qabatee dhaabbileen mirga namummaa falman mormaan bulchiinsa mootummaa Abiyyi kan bara 2018 wayita gara aangootti dhufan biyyattii demokiraateessuuf waadaa galanii turan. Amma gara abbaa irrummaatti geeddaramaa jiraachuu laata jechuun yaaddoo isaanii ibsanii jiru. Paartiin naannoo Tigraay bulchaa jiru Addi Bilisa Baasaa Uummata Tigraay TPLF wayita filannoo sadarkaa naannootti gaggeessuuf akka jiru beeksisetti baay'een naasisee jira. Kunis faallaa ibsa mootummaa federaalaa fi boordii filannoo biyyaalessaa filannoo akka dabarfame himamee ture. Ergasii inni dargii bara 1990 takka aangoo irraa kaafamee kaasee hanga dhiyeenya kanaatti TPLF walta'iinsa paartiilee sabummaa bu'uureffachuun hundeeffamuun biyya bulchaa turan 4 keessaa takka ture. Paartiileen kunneenis haaluma sirna federaalaa biyyattii hordofaa tureetiin naannoo isaanii bulchaa turan. Kanaafuu TPLF Abiyyi waliin walitti muufachuun paartiilee biyya bulchan keessaa bahuunsaa tokko jedhee humna biyya bulchuu keessatti qaawwa uumuu eegalee jira.
Kana malees TPLF akkuma dhaabbilee siyaasaa mormitootaa kan biraatti aangoon Abiyyi baatii fulbaanaa kanatti dhumachuu qabaata jechuun morman. Osoo dabarfamuu baatee filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa baatii hagayyaa keessa gaggeeffamaa ture. Deeggartoonni muummicha ministeera Abiyyi garuu filannoon sababii weerara kooronaavaayirasiitiin dabarfame malee akka paartiileen siyaasaa mormitootaa ja'an aangoorra turuu barbaade miti ja'an. Haaluma kanaanis manni marii federaalaa waan yeroo turtii isaa baatiiwwan 12 keessatti dheereessuunii fi hoggansa seera qabeessaa ja'a. Yoo weerarri vaayirasichaa to'atame filannoo gaggeeffamuu ni danda'a. Adeemsa filannoo gaggeessuuf TPLF kan hirmaannaa mootummaa federaalaa malee gaggeeffamaa jiru kun tarii bulchiinsa walabaa hundeeffachuuf jechuu kanneen yaaddoo qaban ibsanis ni jiru. TPLF garuu gama isaatiin naannichi Itoophiyaadhuma keessa akka turu fedhii akka qaban himu. Haa ta'u malee mirga ofiin of bulchuu fi yaalii muummichi ministeera Abiyyi biyya sabdaneessaa balleessuun walitti makamtee bulchiinsa tokko jalatti akka hundooftuuf deemaa jiraachuu ni mormu. Qaama hiree ofiin ofii murteeffachuu fi ofiin of bulchuu keenya sarbuuf yaaluu kamiifuu hin jilbeeffannu jechuun pirezidaantiin itti aanaa naannichaa Dabratsiyoon Gabramikaa'el baatii dabre keessa dubbate. Yaalaa Austraaliyaan talaallii COVID-19 lammiilee isheef akka raabsitu beeksistee jirti. Gabaasa dabalataatiif Bareentuu Abdii qabatee isiniif dhiyaatee jira. COVID-19 lama kan yaalii irra jiran yoo milkaa'an talaalliiwwan miiliyoona 85 oliif qopheeffachuun beeksifteeti jirti. Ministeerri muummee biyyattii Stock Morrison biyya isaanii waliigalteen bituun talaallii COVID-19 raawwataniin talaallicha bara 2021 keessa lammiilee biyya isaanii tolaan akka raabsamu beeksisaniiti jiru. Ministeerri muummee kun gatiin talaalliiwwanii bituuf waliigalaan kun doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.24 akka ta'ullee dubbataniiti jiru. Lammiileen Austraaliyaa miiliyoona 25 ta'an amajjii dhufurraa talaalliin kun kan argatu kan jedhan Morrison yeroo jedhamettis ta'uu dhabuu akka danda'u dubbataniiti jiru. Dabareen talaallii COVID-19 argachuun qabamaa jiru keessatti biyyi isaanii adda duree ta'uun fi ogeeyyiin fayyaa isaanii talaallicha haa kennamuu murtee jedhu yeroo dabarsanitti kennamuun akka eegalullee dubbataniiti jiru. Talaalliiwwan lammiilee biyyattii bituuf waliigalteen kun tokko achuma biyya keessatti Yuunivarsiitii Queensland and CS keessatti kan yaalama jiru yogguu ta'u kan biraa ammoo UK Yuunivarsiitii Oxford keessatti isa yaaliirra jira jechuudhaan dubbataniiti jiru. Dhaabbanni Corporation Broadcasting Australia akka gabaasetti talaalliiwwan dooziin miiliyoona 33.8 Oxford irraa kan hafe miiliyoonni 50 takka akka ta'u ammoo Yuunivarsiitii Queensland irraa bitama jechuun dubbataniiti jiru. Biyyattiin talaallii kanaan lammiilee ishee harka 95 biraan gahuuf karoorfatteeti jirti. Ministeerri muummee Austraaliyaa talaallii kana biyyoota ollaa isaanii kan Paasifiik kaabaa fi baha Eeshiyaan gahuudhaan akka hojjetanillee ibsaniiti jiru. Biyyoonni addunyaa talaallii dhibee COVID-19 dursan argachuun dorgomuutti jiran yoo ta'u biyyoonni hiyyeeyyiin maallaqa hin qabne kana keessa miidhama yaaddoo jedhullee dubbataniiti jiru. Adoolessa keessa biyyoota addunyaa 165 ta'an deeggarsa gochuun talaallii biyyoota hiyyeeyyiis akka qaqqabu waliigaluun dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n gabaaseeti jira. Wantoota fi daawwattoota caa miidiyaa neetworkii oduun galgala kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaataa waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.